Ega addi bilisummaa Oromoo haaloo walitti harkisan turtan akka walitti bara dabre keessatti sadarkaa poolisii Oromiyaa sadarkaa nagaa eegdota biyya kanaatti ilmaan Oromoo bakka adda addaa wal miidhanii jiran. Madaa sana wal fayyisuu qabnu malee babal'isuu qabnu. Sirni badaan kun waa'ee daangaa Oromoo irratti siyaasaa guddaa taphachuudhaan guddatti milkaa'ee jira. Addi bilisummaa Oromoo sirni badaa kan gartee bakkaa kaasee bulchiinsi badaa kan bakkaa kaasee Oromiyaa waliin deebisee Oromiyaa bal'oo diriirtuu kalee manni keenya wal keessa deemu sana sirni duraanis san deebisee Oromiyaa bakkatti deebisuu daangaa Oromiyaa bakka deebisuu fi qabsoo isin waliin jalqabe isin waliin jira isin waliin itti dhufa. Lola gabroonfataan barootaa fi saganteeffatee lafkeeyyatee guyyaa lolii caamu kanaan qabsiifna guyyaa lolii caamu armaan walaas inni jedhu sana galmeessaa sun gubnee gatuu qabna galmeessaa sun balleessuu qabna karoora sun yakkuu qabna. Addi bilisummaa Oromoo karoora san balleessuuf qophii jira karoora san yakka ilmaan Oromoo gidduu dalagamu sana haquudhaaf qophii jirra. Dhaamsa addi bilisummaa Oromoo sanii qabu keessaa inni guddaan qabsoo keessaa cimsaa itti fufaa naamus keessaa cimsanii hin jedha. Durraa fudhatanii addi bilisummaa Oromoo ammallee kan cimsee dhaamatu akkuma kalee wareegama barbaachisu kafaltanii haala kanirra dukkanaawaa keessatti haala kanirra hamaa keessatti dhaab keessan bira dhaabattan arda haala ifa takka gubbaatti akka qabeenyaan dandeetti beekumsaan waan cufaan nu bira dhaabattan jecha dhaamsa addi bilisummaa Oromoo saniidha. Iyooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota imaltuu Oromiyaa News. Kan nageessan kun Jaal Dhengee Huseen jedhama. Jaal Dhengee Huseen goota qabsaa fi falmaa mirga namoomaati. Yeroo lubbuun jiranitti Jaal Dhengee Huseen wantoota hojjetanii fi maal akka dubbataa turan seenaa isaanii gabaabsinee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Haga dhumaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Maqaan isaanii dhalootaa maatiin moggaasaniif Dhengee Huseen Kuulaa jedhamu. Jaal Dhengee Huseen Kuulaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo turan. Jaal Dhengee Huseen dhukkubsatanii yaalamaa osoo jiranii jimaata barii gaafa waxabajii 25 bara 2021 hospitaala Naayiroobii Keeniyaatti guyyoota 11 bakka itti wallaanamaa turanitti boqotan. Jaal Dhengee Huseen kibba Oromiyaa magaalaa Moyaaleetti dhaamsaa 21 bara 1974 dhalatan. Achumattis guddatan. Barnoota isaanii sadarkaa duraa fi lammaffaas mana barnootaa Moyaaleetti xumuratan. Hiriyoonni waliin guddatanii fi baratan yommuu himan ijoollummaa isaaniitti Jaal Dhengee Huseen barnoota isaa irraa kan hin gorree fi qaroo barnoota qorumsa biyyaalessa ministeera barnootaa irraa bara sana kennametti warra sadarkaa tokkoffaatti qabxii guddaa galmeessan keessaa Jaal Dhengee Huseen tokko turan. Jaal Dhengeen jaallataa fi taphataa kubbaa miilaa akka turanis ni himama. Jaal Dhengeen carraa argame maraan baratee dandeettii isaa ol kaasuuf hawwii qabuun koorsiilee ogummaa garaagaraa fudhataniiru. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaatti barnoota siyaasaan digirii isaa duraa argateera. Warri isaa ijoollummaatti akka fuudhu waan godhaniif fuudhees bultii horatee ijoollee 4 qaba. Jaal Dhengeen bara 1990 adda bilisummaa Oromootti makaman. Jaallan zoonii kibbaatti makamee warreen dirree sana banan keessaa Jaal Dhengee Huseen isa tokko turan. Bara barittiin yeroo hadhooftuu fi qorumsaa turte sana Jaal Dhengee Huseen qabsootti makaman. Zoonii kibbaatti Jaal Dhengeen warra qabsoo jiraachisanii fi obsaa fi murannoon naamusaa fi damboobaan humnichaaf fakkii gaarii ta'an keessaa tokko turan. Loltummaa fi dabballummaan qooda dinqisiisaa kennaas turaniiru. Jaal Dhengeen murannoo fi kutannoo qabsoo keessatti argisiiseen bara 1998 keessa miseensa gumii sabaa ABO ta'ee filamee amanamummaan kaayyoo fi si'aayina hojii argisiiseen kabajaa fi jaalala waan horateef bara 2017 keessa qora sabaa arfaffaa irratti miseensummaa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromootti filamee hanga guyyaa boqotuutti kenninsaa fi murannoo cimaan qooda isaa kenneera. Hanga gaafa lubbuun isaa boqotutti gaafatamaa hojii hariiroo alaa adda bilisummaa Oromoo kan Afrikaa ta'ee tajaajileera.
du'aan addunyaa kanarraa godaanuun jaal dheengee miseensota baa'oo du'aa osoo hin ta'in firaa fi fiixaa sabboontota Oromoo hunda gaddaan goolabee. Sirni awwaalcha jaal dheengee Huseen bakka aantii fi sabboontonni Oromoo hedduminaan argamanitti aradduma itti dhalate Moyaalee Oromiyaatti sirna bareedaan ganama waxabajji 27 bara 2021 awwaalamaniiru. Wayita lubbuun turan keessattuu bara 2018 yeroo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gara Oromiyaatti deebi'an jaal dheengee Huseen kibba Oromiyaa keessa deddeemuun uummatatti akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo himaa turaniiru. Nuyis haasaawwan isaanii muraasa kan qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessineerra. Nu hordofaa isiniin jechaa gamanumaan isin affeerra. Nagaan. Egaa addi bilisummaa Oromoo baramaa san keessatti kanneen waliin uffatan, kanneen waan adda addaa uuman, kanneen rakkoo adda addaa namarraan ga'an walirraan ga'an gidduu bu'ee rakkoo sana babal'isee tokkummaa Oromoo diiguu fi miti walitti si fayyisuu feena. Wali fayyitu, tokko taatu, wal qabattu. Yoo wal qabattan qof bilisoomtanii xamana. Addi bilisummaa Oromoo yoo nagaa qabaattan qof bilisummaan argamtii xamana. Kanaaf egaa addi bilisummaa Oromoo haala walitti akka isaan turtan akka walitti barbaadu keessatti sadarkaa poolisii Oromiyaatti sadarkaa nagaa eegdota biyya kanaatti ilmaan Oromoo bakka adda addaa wal miidhanii jiran madaa sana wal fayyisuu qabnu malee babal'isuu qabnu. Agartee ardaa poolisiin Oromiyaa isin tissaa jirti akka kaleessa isin reebdu akka kaleessa isin nyaatu kanaafuu waliin fayyaa ilmaan Oromooti kamiidhamelleen nu tokkuma nu ilmaan abbaa tokkoon barhamaatti wal nu miisise malee jaalanne waliin miinu akkana walitti amannaa itti dhugeeffannaa. Egaa gama taaliin waan nagaa wal qabatu waan tokkummaa wal qabatu akkas jedhee dabru nagaa yoo jennu addi bilisummaa Oromoo waan nagaa wal qabatu waan tokkummaa Oromoo wal qabatu irratti dhaabbiin isaa cimaa ta'uu isaa deddeebi'ee dubbatee jira. Lola gabroonfataan barootaa fi saganteeffatee lafkeeyyatee guyyaa lolli caamu kanaan qabsiifna guyyaa lola caamu armaan walaas inni jedhsana galmeessaa sun gubnee gatuu qabna galmeessaa sun balleessuu qabna karoora sun yakkuu qabna. Addi bilisummaa Oromoo karoora san balleessuuf qophii jira. Karoora san yakka ilmaan Oromoo gidduu dalagamu sana haquudhaaf qophii jirraa jechuudha. Ammoo isa sana isin kophaa kennu hin dandeenye, isin waliin hin dandeenye, isin waliin tokkummaa uumu. Kanaafuu ilmaan garaadhaa bakka itti walaan hin qabnu qabsoo hulkeen dur jira qabsoo sanaa fi tokkummaan sosoo qabu. Gama biraatiin wanti yeroo hundaa dubbannu malee murtaa'uu hin barbaanne addi bilisummaa Oromoo waa'ee daangaa Oromoo irratti waa'ee Oromiyaa irratti dhaabbii cimtuu qaba, dhaantii jajjabduu qaba. Daangaan Oromiyaa bakka adda addaatti muramee olloota Oromiyaatiif kennamaa jira. Gara gujiitiin kun sarara muranii kennuu jiran yookaan immoo gadii kennuu jiran gara Booranaa Malaattuu waan guddasan taasisan qabu bara baraan bara Dargiillee bara Haile Sillaaseellee bara Tigreellee dhiibbatanii daangaa kennu fudhachuudhaaf lafteen addaan ciranii mummuranii kophaa nukaa'uudhaaf wanni hojjetamaa hin jirtu. Waan nama dhufu namni nageelle bahee mooyalluudhaa fi hawaasaa dhaquu qaba. Lafti teechittee jirti. Liyyu poolisiin muree jira. Daddabruu hin danda'an. Dharma dhugaa. Lafti sun lafteenna. Walitti bahuu dadhabnee jirra. Sirni badaan akkasuma goggodhaa jira. Daangaa keenya ciraa jira. Mooyalgamii tokko Oromoo ta'uu hafee har'a kililamissi ta'ee jira. Sirni badaan kun waa'ee daangaa Oromoo irratti siyaasaa guddaa taphachuudhaan guddootti milkaa'ee jira. Addi bilisummaa Oromoo sirni badaa kan gartee bakkaa kaasee bulchiinsi badaa kan bakkaa kaasee Oromiyaa walitti deebisee Oromiyaa bal'oo diriirtuu kalee uummanni keenya wal keessa deemu sana sirni duraanii san deebisee Oromiyaa bakkatti deebisuuf daangaa Oromiyaa bakka deebisuuf qabsoo isin waliin jalqabe isin waliin jira isin waliin itti dhufa.
Kanaafi bulchiinsi magaalaa kamuu bulchiinsi Oromiyaati bulchiinsi Itoophiyaa guutuu caasaa mudiriirsee fi waan amma jatkana deebisee riversi godhee lafti abbaa deebitee qabeenyi abbaa deebi'ee haqaan akka Oromoon bulee ta'uu danda'u nagaa tasgabbiin akka Oromoon bulee ta'uu danda'u fi addi bilisummaa Oromoo waltajjii argatu hundatti dhaamsi dabarsaa dhaamsi kennan malee mootummaa kanaaf mootummaa biyyiiti mootummaa lammaatti biyyiiti abbaa adeemitu jenna ittamattu biyyiiti abbaa adeemitu jenna biyyiiti andura abbaati andura kennu adeemu jenna kan ammoo deebi'uu baannaan biyyiiti kennu deebi'uu baannaan Oromiyaan maqii Oromiyaa yookaan ammoo daangaa kennu sirnaan qajeeluu baannaan nageenyi hin jiru lafa dhabdee injiraa jechuun hin danda'amu lafa dhabee ummati tokko ummata ta'uu hin danda'u. Kanaaf dhaabbii keenya irra deebinee waltajjii cufatu kan ibsanna kan ammoo gama keenyaan akka adda bilisummaa Oromootti tarkaanfii sirnaatti fudhatamtuu fi irratti hojjetaa jirra nu waliin dhaabbadhaa galaan kennisanii humni kennisanii akka irree nyaachaa bisaan jedhan irree kennisanii irra nu ta'a Oromiyaa adeemfannu. Gamtaaniin adda bilisummaa Oromoo yeroo qabsoo godhu diinonni keenya maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu kana Oromoo qofaaf akka ta'etti humnoota yookaan ammoo sabaaf sablammoota Oromoo kan qubatan Oromoo kan qubatan dogogorsuun qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo gaggeessuun qabsoo Oromoo qubatti ilaalu. Nutin immoo qinxaarii Itoophiyaa uummatonni Itoophiyaa keessa qubatan kan 85 waggaan gosoonni adda addaa gabrummaa jireetti amanna. Sirni dimokiraasii Itoophiyaa keessatti turre waggaa 27 itti hammaatee sanyii duguggiin gosa walii eegaa turee hojjetu kun inni ture. Kanaaf sabaaf sablammoonni salkee jiran akkuma kalee jaalatanii qubsiistanii waliin jiraatan nagaa waliin turtan ammallee nagaa waliin jiraata jenna. Hireen isaanii hiree Oromootiin wal fakkaata. Hireen isaanii hiree Oromootiin tokko. Kanaaf isaanis hireen isaanii Oromoo waliin tubatanii addi bilisummaa Oromoo dhaabi isaanii ta'uu hubatanii moggaa dhaabbatanii qabsoo addi bilisummaa Oromoo daawwachuu miti ilaaluu miti akka tapha kubbaa yeroo nu gabroonfataan qabsoo walii goonu booraan dubbi booraan moyyale booraan meeggaa booraan yookaan ammoo Oromoo bakka adda addaatti taa'anii daawwachuu miti qaamni qabsoo kennaa akka ta'an carra kanatti waamicha dabarsinaaf isinis waamicha dabarsaaf. Dhumarratti nutiin qabsoo waggaa dheeraa geggeessin keessatti jaarsorree jirra jaartii irra jirra qabsoon umrii waggaa 40 lakkaa'ate namni qabsoo kan durii jalqabe turtii lamaan guddoobe hundi jaarsa jaarsi ammoo biyyi qabnu jaarsi kabaja hin qabne biyya alaatti Oromoon dararamaa jirti wallaa baqattee dararamaa jirti hacuucca jala baqachuu fi Oromoon biyyoota adda addaatti baqatanii rakkataa turan achiisis maanguddooman qabsoo keessatti madoofne jirra madaan qaamaa irratti tobbinuu horachiiftee jirti qabsoo keessatti miidhamni hedduu qabsaa'ota ilmaan Oromoo irra ga'ee jira isaan sun har'a carraa argam kana deebi'anii biyyi kana deebi'anii hadhaadhiyyamuu qabu biyyi isaanii deemuu barbaadu Oromoo qabsoo keessan miidhamtee fi qabsaa'ota qabsoo keessan miidhamte hundanuu qubsiisuu fi qophii jirtu Oromoo qophii jirtu gama ta'anii dhaabotiin Oromoo bara dheeraaf qabsoo adda bilisummaa Oromoo gubutti hin amanneef yookaan ammoo akka adda addaatti maqaa adda addaa baafannee maqaa dhaabatii soso'aa ture. OPDO'n ture, ABO'n ture, dhaabota maqaa adda addaa qabanii ture. Addi bilisummaa Oromoo akkuma beektan hangafi qabsoo bilisummaa Oromooti. Hangafi yeroo hundaa maatii walii qabee maatii isaa walii qabee bulcha, walii qabee nagaa buusa, walii qabee walii xaraarsa. Carraan argamu kanatti gargaaramee addi bilisummaa Oromoo dhaabota adda addaa kan maqaa bilisummaa Oromootiin soso'an ta'u, kan maqaa dimokiraatiin soso'an ta'u, dantaa Oromoo irratti wal hubannootaan, dantaa Oromoo irratti walii galteen walii wajjin hojjechuuf qophii jira. Walii hojjechuuf isinii mirkaneessuu barbaadu. Maaliif
bardera opinioni abawa dam sabate abawis opinioni dam sabat waluma dam sabat wan dini nu gode walaje mutala mutu walaje dan maduga mutu walaje lo dan maduga kan jira kana walaje sunafte carra naga carra waltayinsa carra walitasa carra walbachu carrara ko jitu naga furachu kana gargarame addi bilisumma oromo qodisa galisa tabatu ko pijira tabonni ke mundini oda kasi gubachu fi danta oromo dursine wan aba wan politika aba wan manifesto aba wan atet abkenna bakangachu durati oromo jirachu kaba addi bilisumma oromo tanataman waan hunda dura jaarman dura oromoo jira OLF dura oromoo jira gaan waan oromoo jirtuutu OLF jaaramte OPDO dura oromoo jira dhaabota adda addaa kan jirtu duratti oromoo jira oromiyaa jira nu waan hunda oromoo dursikannina nu waan hunda nagaa dursikannina nagaan dursikanninu qaamskee kan fudhatanii kanneen dhaabbii adda bilisummaa oromoo aralee shakkiirra qaban shakkiirra baafatanii dhaabbatee waliin hojjechuudhaaf akka qophaan jenna waliinis hojjechaa jirra aga walii hojjechiin hojii kee kun fuuldura gartee jabaatee itti fufu isinis qoodi keessan nu gumaacha isiniin jenna. Dhumarratti wanti dhaaman wanti jedhan yoo jiraatte dhaamsa qeerroof qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo jirtu. Qeerroon jirtu. Qeerroon jirtu. Hindaga qeerroon jirtu. Bagi jiraatan qeerroo dhaamseen qeerroo qabu. Absaaddi bilisummaa Oromoo baroota falaggeeniif gaarreenitti godhaa ture fuudhuun godhaa keessatti isinti dhalate. Woboon ollaa keessaa woboon magaalota woboon keenya kagartee Finfinnee fi laggee magaalota gandoota Oromiyaa keessatti biqile. Isin moggam qeerroo moggam kanaafuu isin woboo magaalaati. Isin waraan bilisummaa Oromoo kan magaalaati. Akka bilisummaa Oromoo beekutti akka bilisummaa Oromoo sana irra dhalattan sanaatti isin waraan magaalaa isiniin jenna. Kanaafuu waraanni magaalaa kun gaafatamuu qaba. Yeroo gabaabduu keessatti diinni keenya kan keessaa raasee agartee rasaas uumaan qabbaneessee dhakaan diina lolee diinni jilbiiffachiise qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo dirqama keessan baachuu biratti naamus barbaachisu qabaattanii ummat keessaniif yaaddanii akka kaleessa diinni ummat keessan miidhee ummat keessan yarsan isinummaanuu ummat keessan hamaallee tolaallee jabaallee qaroolee laafallee jarjaraallee laanallee waliin akka tarkaanfachuu dandeettanii fi dhaamsa addi bilisummaa Oromoo isinii qabu keessaa inni guddaan qabsoo keessan cimsaa itti fufaa naamus keessan cimsaniin jedha. Gurraa fudhattanii Sobaan baranne yaa dhugaa wakiyya dhugatan barbaadda takka ciiftee rabne karaan kee qajeelaa asiif achi mande ololii wayyaanee sammuu tantenanne yaa Oromootiyya ormiin ummalatu yoo nu walii galle katamne dubbisna afaan keennan barre. Kaayoon keessan tokko agar abbaatanii takka waliin dhabne bareedduu kadabre akka diinaa silaalla dubbiinuun hun galle waliin nu hadhani dandaman damneen dandamanne akka guubee cabne yaa jajjabeetiyya mirga keennaa falmatta oolmaa bultiin qabne niitii fuuteen qabdu ilme tokkin dhalle dabuu mata diduu mala mariin tante turtus hin maseenchu hojii ta'ee agarre kanaafuu yaa qeerroo tokkummaa nuu cimsa walii galuu malle. Mammaaksi Oromoo akkan jedha beeka niitoof hin fuudhani ilmoof hin dhalani yaanni gumii nam tokkummaa diigu nu keessan dhabani aman deeggarina lamin dagatani fulatti hin hojjifne ittiyyuun rafani akka aadaa Oromoot addaan nam hin baafnu nam dansa hojjate hundan kabajani nam waa namtu yaade ittiin maxaqani balchummaan dhaloota uumamaan qabani yaa uummata Oromoo amaaf tola keessan addaan baasa beeka bineensi nam nyaata yoo waliin galan. Horn dhugaan boorate biyyeen ilin buutu hara dhara deemuun ilme teennan fuutu dhugarran gorina uummanni keen guutuun fula waaqin roobin margin barbaadin dilluun uubin fuutu nami haaloon baasin galatalleen guutu warri waanta beeka gara keen nu quufu manni dhaa guurani muca sabaa fuudhu
namidha nyaata qab bishaan dhugeen quufu yaa jajjabetiyya kutannoo qabdanii wanti isan fuutanii harka isaniin buutu seenaan yaadatu gootota baay'ee qabna warri wareegaman haakuu haakuu guutuufa. Dhaamsi kiyya guddaan filannoo fuuldura hangaratti baannadde shakkii tokko malee addi bilisummaa Oromoo obu'aa filaniin. Seenaa gootota keenya anis baay'ee raaga hin muummesu asumirra dhaaba waan na dhageeffattaniif galatooma jecha dhaamsisanii dhaam qopheessaa walaloo barsiisaa bule jaatanii jedhama.